iccitiin isaa maali? Bara barri bareede buqqeetu dhaqaa cabsa. Dharri dhugaa cunqursee buqqee karaa dabsa. Gabaatu warri qabsiifata hiyyeessa madduu baree haqa ankaakuu fedha sobni barri mare. Obsa jechuun danda'uudha waliif dabaraniiti malee dhiisa jechuun jiran sodaa miti. Qaanqee barriif tufaana utaalanii yoo xaxxaaxa'an qaccee awwaalcha badu faana lafaa ka'an. Beekaa jechuun cabsuu miti yookaan moo kan diigu dhugumatti aarsaa ta'e kan lammii ofiif dhiigu. Daboos ta'u dhuunfaadhaan karra badii marmaraa akkamiin safuuf aadaa gaariin of ijaara. Darbamuufis dhiifamuufis maaf hirribaa hin ka'an. Bara baraan balleessaa bara shaampiyoona hin ta'an. Obsuun kabaja dhabuuf miti yookaan tuffatamuu maaliif kan muratamu maaliif kan cuffatamu? Islaamni abbaan nagaa ambaasaaddarii nageenyaa maaliif ija tuffiitiin bakka bu'a fakkeenya? Haqa tulee baatee maaliif haqa dhabaa? Innoo kaan hin tuqu maaf dhiigamaaf cabsa? Islaamni gara laafessi ogeessi qalbii sirrata maaf diigamee maaf gubatee bara baraan birrata? Akka biyya hin qabnetti yookaan akka keessummaa maaliif qalbii nagaadhaan taa'uuf dhabateessu? Hambaa seenaa dachee isaaf kuusee baatu. Haamileef jajjabina itti guuree laata. Hin gungumu nan dubbadha wallahi maal abbaashiin iccitiin isaa maali maaltu ehina jaashi? Yaadannoo mootii ergaa rasuulaaf bakka laate seenaaf hambaa akkanaa jira namaatu nyaata. Birmadummaa lammii ishee hambaa wabii biyyaa maaltu baase achitti lubbuu lammii kiyya. Akkamiin amantee lakkooftee fudhatta silas gaafa badii beekaa afaan cufatta. Kaleessa muuxaaf hararitti masginni cinca'ee callisni afaan qabannaan kunuun jaashin. Yoo martuu wal kabaje taate dubbii wal qixa malee tokko miidhee tokko kabajnaan akkamiin wal gita. An kan dhaabbata islaamaati jettee maqaa qofaan of waamtu maaliif gaaffii uummataaf yeroon deebiin laata? Eenyus ta'u eenyu kan najaashii dhiigee nu ajjeese lafee keenya cabee dhiigee. Siyaasa mitiin inni eege amantii tiksa. Maarree harka maaltu danda'e isa jigsa? Ati namni islaamaa afaan cufattee teessu dunuunfattee maateessa mirga keef maaf hin geessu? Akkana afaanni nabii karaan sahabota diiniin kee yoo tuqamu mee ofii maal goote? Dubbadhu dhageessise ita imala jabaa lakkoofsa guutuun quuftii nama namaa qaba. Diiniin anaaf si'een bartilfamuu qaba yoo qaama biraatiif dhiifne dubbiitu karaa dabala. Dhugaan nuti hin hubanne silaa bakki ilaallu akka islaamummaan lubbuu keenya irra caala. Seenaan nama yeroo jalqabaaf itti salaatan rasuulli keenya yoo hatamu yoo barbadaa'u dandeetti maaliin teenya? Moo cal'isa kana bu'aa qabaa filanne kan nuti kaayyoof ergama keenya qaama hin mallee filanne? Ani dhaaba islaamaati diinii qabaataa hin deegde mirga kiyyaaf dhaabbachuuf eeyyamoo malee. Kaleessa akkas ta'a har'as kan geenye boris murachuuf ta'an baru maaliif falma keenya? Obsa jechuun ofiif malee diiniif obsiin barbaachisu inumaayyuu badiidhaan bar kan nama gaafachiisu. Yoo ummataaf bobbaatan kan kaabbaa aangoo kaawwate qabaatii adaba adabbii kan raawwate. Ergama keessan bahadhaa qabaa seeratti fidaa yookaan adeemsa keenyatu hirbuu walii dida. Ammaarfama.